السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوتو تكينا جالة مكابجامو صبر زينا ودفنو او إتوهم مدفتجرا أكو ماركتان كان أرتستيج على بلتومي ساعتي أما كان ركوتامي جرا ودفنو جروبا جرا ركوتامون على بلتومي كوني أكا منموني بيجرا كيسابيتوني دبجا جرا لتي قابتامتي على بلتومي ركوتامي جرا جدما جرا ركوتا على بلتومي كون أمو متا إسان ردايامي متا هداتي جرا namni viidiyoo kana fotoo kaasee eenyu akka ta'e ammoo kun haga ammaatitti gaafiidha. Gama biraatiin ammoo caalaa bultumee kan reebame kan rukutame akka modeesi ba'aa jirutti makalaakaa saraawwitiidhaan jedhama. Maaltu ta'e tarii caalaa bultumee gaafii gaafatamee gaafii saniif deebii kennuu didee jira ta'aa danda'a. Walumaa galatti daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo rabbi caalaa bultumee ammaaf lubbuu isaa hambisee jira. Nagayaan gara mana isaatti galee jira hin miidhamee. Miidhamni isaallee ammoo miidhama sadarkaa lubbuu isaati. Kan namni keessan I guess namni mooriin ka keessa dubbatee jedhee waa'ee walgahii siyaatii irratti akkamitti ilaaltaa gariin keessanii maaf qeeqxaa keessattuu yeroo kana keessatti yeroo namni walitti dhufaa jiru kana jedhu kabraa ammoo yeroo guddaa natti fudhateetiin dhugaa waa'ee falli maali because muka lafatti fe'aa oolii fardarra kaa'uun keenyan oolu dubbiin lafarratti falli maali ka jedhurra inni mataa isaatti wannaa qaba maqaa buukaa akkamitti irra bahee ka jedhu namni keessaa naa bibiltanis keessaa naa barreessitanis alaanis ni jirtu maqaa buusaa sana akka tasaan hin goone jechuudha because waa hedduu of keessaa akka qabu waan beekuufi jalqaba immoo akkuma jedhe maqaa walumaa galatti ani Oromoo akka saba tokkotti nu malee Amaras akka saba tokko, Tigrees akka saba tokko, Somaalee no malee generally walitti jechuun namaleen nam tokko namaletti yoo gaddeebinee jenne namoota akka muummicha ministeeraa namoota akka Jawaar kana jechuudha. Waa'ee mirga namaa ka namni irraa badaa jiru kana keessatti kan namni halkanii guyyaa biyya ru'ii namaa ru'ii saree hanqatte kana keessatti akkamitti waan biraa haasuun akka jedhu it is much complicated. Kan biraamu overall buka namaaf barreessa ka jiru irratti qomeen dubbadhee jira gariin dubbadhu by the way kan fudhadhe isinitti maa jira garii ka keessaa dubbadhu jira kan dubbadhee jira ka keessaa dubbadhu keessa buka namaaf barreessee ka jiru irraan dubbadhee jira akka isin maal keessaa argattanii because wanta tokko kana qunnamee jedhe barruu buka keessa irratti namoota carraa ta'ee hojii makiyyaan Oromoolee Oromoo alallee keessatti Oromoo wajjin Oromoon warri qabsoo kana keessa turanii qabsoo kana keessa warri bahanii maaf baatanii maaf callisanii dhugaa otoo beektan hin dubbattanii yoo jedhaniini Oromoo walitti akka hin diigamneef ka jiru qunnama so anillee murtiin akkasiin qunnamee ture jechuudha dhugaa yoo dubbadhe taaftee namni keenya gargar bahaa moo hin dhoksa it was a really hard decision akkamitti bukan argannaa ka jettanii afaan irraallee warra naqeeqxanii nama folchaas niin jedha afaan maraayima barataa jirra afaan irratti ekspertii miti qubee irratti ekspertii miti ekspertii os niin jedhu naan qataayun hin beeka jechuudha nama folchaa gorsa warra amma wal gahuu fi warra aangoorra jiruufillee akkasumas dhuma bukicha dhumarratti illee barreessee jira peejii 10 takka waa'ee gorsa dargaggootaaf abbootii amantaatti beektotaaf barreessee jiran jechuudha. So kanneen keessaa cuunfee fudhadhe jechuudha. Ammallee irra deebi'ee hedduu galatoomaa isiniin jedha warri asitti dhuftan nama baay'ee isin argaa jira jechuudha. Mee jalqaba maqaa bukarraa haa jalqabu. Kanaafuu jiru qabxiilee baay'ee dubbattanii jirtan keessaanillee mara dubbachuudhaan danda'u xiqqoo maqaa xiqqoo keessaa fuudhee dubbadhaan miidiyaa biraa irratti illee dhufuu yaada qabuu fi achitti illee waan gaafatan hin deebi'aa jechuudha. Maqaa irraa yoo jalqabee jedhee because maqaan irraa namni gariin hin jiramti sodaan nama keessa ka'e jechuudha. Maqaa tokkoffaa buukana akkuma shabboo irratti jedhee buukana barreessee duuba maqaatti kenne normaaleen akkasuma waan barreessu tokko barreessee maana isaa keessaa hin jiramti kana ayyaan namatti fidee jedhu kanatu naa ta'a ka jedhu irratti mul'ate jechuudha. Namalee fi numalee akkuma duratti xiqqoo tuquu yaalee jedhee waggoottan afran dabre ani
akka baay'ina keessanii qabsoo kana itti dhalannee itti dhufne malee xiinxallee qo'annee bitaa fi mirga laallee warra itti dhufee midhaan gara kiyyaan. Badii kana keessatti illee ofillee hin qulqulleessine. Dadhabbina kiyyallee fudhadhee jira. Kanaaf ani poolitikaa miti. Poolitikaa Itoophiyaa naaf hin ta'u. Even poolitikaa Oromooyyuu naaf hin ta'u jedhee irraa bahee jira. Dhugaa isinitti mee jedhe maa yoo jettanii poolitikaa najisaa fi qulqulluudha. Poolitikaa kijibaa fi kijiban jira. Fakkeessuudha. Dhugaa dubbachuun fafa. Dhugaa dubbachuun diina sitti bitee jira Oromoo keessatti. Itoophiyaa keessatti illee garaagarummaan hin jiru jechuudha. So, waggoota afran dabree kana carraa ta'eetiin namoota baay'ee wajjin ka waliin haasa'e jechuudha. Beeksisa Oromoo garii gaafii nuuf dhufee akkuma shabbooratti dubbadhee buukarratti illee akka dubbistanii gaafii nuuf dhufee gaafii kana deebisuudhaaf jecha namoota adda addaa dubbisaa ture jechuudha. Garii ammoo ofumaayyuu warroonni gariin hojima keenya jaallatanii nu qarqaaruu fi nallee qarqaaruu fi amileelee naaf ta'uu fi warra nu qunnaman jechuudha. Warra umriin hedduu na dura deemanii warra qabsoo kana irratti qabsoo Oromoo kana keessatti hedduu na darran kafalan jechuudha warroonni kun ani kafalee jedhee yaadu akkasitti. So laalee dhageeffadhee hundaa yoo laalee jedhu rakkoon guddaan Oromoo fi Itoophiyaadhaaf illee nuuf fulchaa'inoo nama garii keessanii gariin taruu nu ta'uu argeen jedhe jechuudha. Diinni keenya ala akka hin ta'in Amaara yookiin Tigreen ta'uu hin ta'in nu akka taanee argeen jedhe jechuudha. Akkatti shira walitti yaallu akkatti wassakaallu nu maleedha bakka dubbiin sigalee yoo ana hin ta'in martinuu ka argee jedhe jechuudha. Beektanii ani buukarratti nama garii maqaa fayyadamee jira. Nama xiqqoo meebii nama takka lama nama kaawwan ammoo garii ammoo sudana maqaa hin jiraan maqaa fakkeessuuf garii kee dubbistan isiniif galee jira jechuudha. Case after case irratti fakkii after fakkii buukanatti akkaataa itti katabee jedhe karaa an deeme keessa deemtanii conclusion an irra ga'e akka geettan hawwii qaba. Isin kana godhaa kana yaadaan tutun ta'in because dubbiin Oromoo bal'aadha. Rakkoon Oromoo godi fagaata waan ta'eef kana yoo isin jedhee hime hin beektanii namaan fudhatamu. In fact yoo yaadatan taatanii bara 2023 fakkaate VOA irratti dhufeetiin gara biraatiin bilisoomuu hin dandeenyu jedhee nu qaba nu gadhiisaa jedhanii namni gariin aaree ture. Achi dura ammoo Facebook irratti dhufee yoo yaadatan taate waa'ee araarattis qabatee otoo araarri hin ta'in dura jechuudha. Araarraa fi kayaalli araarri jalqabaa ka yaadame April moo May 23 keessatti jechuudha. Ani January 20 moo January wayii keessatti bara 2023 baawuma sanii aariidhaan dhufee Facebook irratti dubbadhee ture jechuudha. Because achi dura waggaa baay'eef yaadaa ture jechuudha. So buuka kana hogguu mata dureetti baasee jedhu nu maleeni namalee namoota xiqqaaf namaleedha namoota kaawwan walumaa galii nu maleeti rakkoo sakaalaa ta'ee argee jira jechuudha. Sakaalaan guddaan diinni guddichi nuyyuu bineensi nuti yeroo xiqqoon guddadhu bineensi nyaatu Amaaraan guddadhee jedhe jechuudha. Akka namoota baay'ee Amaarri dhufee Amaarri nu gabroomsee ka jirurra guddadhe jechuudha. Amma ammoo yoo irree argee jedhu waan so called Amaaraa ka booyanii waan Tigreen dubbattu keessatti waan Somaaliin dubbatanii ani raajina ka'ee jedhe because nama kushitti aman waan tureefi jaalala warra sanii qabu waan qabaa tureefi garuu adeemsa jira laalee yoo jedhu ajandaan kaayyoon jira laalee yoo jedhu kaayyoo Oromootiin hiriyyaa ta'uu hin danda'a waliin deemuu hin danda'an uummanni kun tokko shakkiin qabu tokkos ta'uu danda'a garuu hoo murataniiti nuti karaa amantaadhaanis ta'e karaa adda addaanis nurraa bahanii jiranii akkuma ilmaan dahanii yoo haadharraa guddatanii deeman homaa gachuu hin dandeettanii homaa gachuu hin dandeenyu deemanii jiran jechuudha. Kan hin argee jedhee achi keessa taa'ee jechuudha. Poolisii warra Yurooppii poolisii buka irratti illee katabee jira. Haasaa kiyya ka warra UN'ti jalqabee ka warra AU itti fuudhee ka warra Keenyaa jalqabee ka warra nagaa marii nagaa ka ta'e keessatti jechuudha. Ka ambaasadar Hamar wajjin gadi taa'ee akka tasaa haasee marii otoo inni namni isan qunnamiin dura qunnamnee ture jechuudha. So kanneen mara keessa deemee
deemtanii bakka an deeme gurra kiyya isinii kennee ijati isinii kennee jechuudha. Waan an arge yoo agartan, waan an dhage yoo dhageettan, mee diinni kun eessaa dhufe ka jedhu, ka diinni Oromoon ofirraa kuffisna jedhu kun eessaa dhufe, diinummaan sun eenyu laata? Mee diinummaan Oromoon ana akka namaatitti waggoottan 3 maaliif falmata ka jedhu gaaffii kana beektotaaf, gaaffii kana political leaderiif akka dhaabatti illee akka namatti illee akka Oromoo bakka bu'ee dubbannutti illee gaafanne ture jechuudha. Gaaffii Oromoo yoom beekne ati maal Oromoof qabsooftaa kan jedhu nama baay'ee dubbataa ture jechuudha. Ammallee hin dubbattanii jechuudha. So ammallee gaafiin kiyya isiniif in fact commentaarratti illee naaf barreessaa jechuudha. Gaafiin keenya maalidha? Gaafiin abaa'uuni yeroo bara 2021 dibeetii abaa'uuf kafaa'oo qopheessuuf yaallee turre jechuudha. Kafaa'oon fedhii dubbatee jedhee qophee akka jiran natti dubbatan. Abaa'oon ammoo fedhii hin qabaanne. Hojii guddaa irratti jechuudha yeroo baay'ee abaa'oon fedhii hin qabaatu. Garuu hojii ati gootu irratti qeeqinsaan tokkoffaadha. Garuu hoo yogguu dirree qopheessitee yaada fidi yoo jette fedhii hin qabaatu. Abaa'oo jedhu warra executive leadership irraan dubbadhaa jira jechuudha. Kun amma waan naqunname, kun amma booka print irra waan jiruuf dhoksuullee hin danda'u, cal'isuullee hin danda'u jechuudha. Because dhugaan as baati jechuudha. Warri dhaaba jalatti nama jalatti illee jechuudha. Dhaaba qofa jalatti miti beektanii because gareen Jawaarillee maatima keessa iyyuu ni jira jechuudha. Kasi qeequ kanu malee jedhu si galee yoo as hin ta'in hin dubbatan ga jedhu anamma gara kiyyaan beektanii argee hin danda'u jedhee ofirraa buusee jira. Si galee hin danda'u ba'aa kana garuu wanni an danda'u wanni an godhuu barbaadu umrii 20 wayii qabsoo kana keessatti haga actively jechuudha. Katti dhaladhe xiqqeen irraa yoo dubbadhullee buukii ka jalqabaallee ni yaadatan taate xiqqeen irraa waa lamaaf booya dubartiidhaa fi waa'ee qabsoo Oromoo irratti hin booya. Waggaa aroonoo 6-7 ta'ee jechuudha. Xiqqoo ta'e yeroo abaan dhufte qabsoo akkamitti sabni bal'aan hagana ga'u akkanatti saba xiqqaan ta'e jedhee booya jechuudha. Waa'ee dubartii ammoo bakka hin dhaladhee guddadhee dubartiin akka horiitti ilaallamti, kabajaan qabdu, ulfinna hin qabdu. Jechuudha kanan argeen ka barbaadu obboleessi ni tuma, haati ni tumti, abbaan ni tuma, ollaan ni tuma, ka gara deema martuu ni tuma jechuudha. Namni siif dubbatu hin jiru. So kan lamaan it was my personal fedhii kiyya ture jechuudha. So qabsoo kan akka nama seenetti argee mee diinni Oromoo eenyu, Oromoon ka isa bite eenyu mee Oromoo ka bite eenyu ka jedhu dure akkaataa itti ifam telefoon seene akkaataa itti guddannee jenne si galee diinni bakka ifam telefoon seene jedhe ila gari inu taala yaanni ki olii ganna jalaa utaala na folcha nama gari beettanii nama boo'icha barate falliin ta'uufi. So gargari fala wallaalee ma gaafii tokko ka miidiyaan irratti na gaafatanii miidiyaan boodatti illee namni itti naqeeqe maaf gaafii sin gaafanne deebisnee fakkeenyaaf shabboo irratti gaafii tokko na gaafatame waa'ee falaati waa'ee solution falli maal jette akka jedhu fala wallaaleetii miti abbaa kiyya fala keessaa tokko waggaa 3-4 dura otoo namni baay'een hin dubbatiin dura in fact jalqabumarraayyuu jalqabeetiin waraana amma keessa jiru qawweedhaan irra ooluu hin dandeenyu baak because kennaa lolaa jirra sabbaa keenyaati irra oolle jenna dhugaan jirtu san qulqulluudha dhugaan sun ammoo ija imimmaan baratte in toluufi gadi liqabamu kanaaf beektanii ka irra asii achi deemuufi because simplisticidha yoo ani falli kana isiniin jedhe simplisticidha. Kanaafi waa takka lam isin tuttuqee jedha maaf tuttuqee jedha waan an argaa jiru kan akka at least sammuu keessan keessa seenuuf fakkeenyaaf mee diinni Oromoo nollaa jiru diinni kun maalidha diinni kun eenyu mee diinni kun maal fakkaata diinni kun mootummaadha okay mootummaa kana maal gochuuf lolaanii jirra ani mootummaan kun waa'ee mirga namaa irratti yeroo biraatti deebi'aa chibbuu keessatti illee xiqqoo dubbadhee jira jechuudha akkasii mootummaan kun mirga ummataa mirga keenyallee sarbeef lolaa jirra okay mootummaa mirga sarbee jedhe mirga namaa si gadi waan biraatiif lolaa hin jiru yoo ka jennu taate yoo mootummaa kana
mootummaa diinarraa dhufee yookiin amaararraa dhufee yoo ka jennu taate dubbiin kijiba taate amma argina miti walii galle at least duri mootummaa kana Oromoon jedheenaa jedhanii nutti ka'an jechuudha. Yoo mootummaan kun lakkii Oromoodha kan falmataa jirruu fi mirga uummataa sarbe mootummaan kun dimokiraasii dhabsiise shamarran gudeedaa jira. Nama mirga isaa akka dubbachuu dhabee jettan isa walii galla sirriidha. Mootummaan kun akka malee karaa badee biyyas uummatas ofis balleesseetiin ammallee balleessumatti jira jechuudha. Sani walumaan itti fufna jechuudha. Yoo achi ka walii galla.